jamba gafambo sena Dubai ya ganda araba kan nataltu dheegar Beeruti Saawadiin billaa qopheeffattee eegaa turte. Beeruti xanneenna dha'e qormaata natti baay'ate. Niitiin na qortiti jette jechuudha. Dubaay keessa immoo shuukaa billaa qopheeffattee niitiin Dubaay jechuudha. Bari'uuf yoo jedhu dukkana tammaata rakkina kuufamee karagaa ulfaata yoo nagaa siniifata kabajamoo fi jaallatamoo maatii qochaa inaalee akka jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii anis nagaa qotu waaqayyoo galanii haa ta'u sinii jira. Har'a shurrubbaa gosa akka ajaa'ibaatti naa martii fidadheefeera. Akka jirtu si fayyaa keessan inni hundumaa kanarraa nagaatu caala jira. Shurrubbaa kan leewwanne yoo kan gaafa duutu guyyaa lama sirraan bulle jechuudha. Kun koo akka baallaan daakuu akkas namarraa harcaa gaafa lubbuun nama dhiigni namaa qorre gaafa lubbuun nama keessa baatee kuni achi bada jechuudha. Faayidaa hin qabu. Inni hundumaa kanarraa garuu nagaa, fayyaa, jaalala, tokkummaan hundumaa caala jechuudha. Ani warra kana nawwee dhugaa maallaqa miti, nyaata miti, dhugaatii miti, jaalala, tokkummaa, afaan wal dhagahuu fi yaada wal hubatu dhaban jechuudha. Addunyaa kanarraa viidiyoo biraallee galgala nan hojjedha ture waa'ee jaalallee gosa waggaa meeqa jechuudha. Mucaa tokko dhalchee deebi'ee dhufee haadha mana naa ta'e yeroo jechuudha. Isallee nan hojjedha dhiitan namitti mana kanaa naadhaan qixee achiin dhiisee jechuudha. Har'a amma sa'aatiin tokko ta'uudha tokko ta'eedhaan fakkaata. Misaa qopheessitanani dhufee jechuudha. Maafaan dhufee misaa qopheessee otoo duratti itti kilaasii seenee mataa fudhachuu danda'u. Halkanis ta'e guyyaas ta'e halkan sa'aatii 12 dhufa jechuudha. Guyyaa garuu kilaasii seenuu hin danda'u na eeguu waan ta'eef jechuudha. Amma garuu bultii 18 naa kenne jechuudha. Gaafa bultii lamaan si baasanaan jedhee kanaafuu hojii isaa fidee gara kilaasii kiyyaa fi dhufee lahii hin dhaga'u jechuudha. Amma balbala ta'e jedha amma dhiitii acabsu malee jechuudha. Maaliif dhufee waan akka kiyya waa'ee mataa kana rakkattanitti ergaas ni dhufe. Ani mataa kiyya dhugaadhaaf taanaan namoonni baay'ee dinqisiifatu ture akka safara gochuu of jechuuf otoo taane jechuudha. Mataan obboloota koo keessaa mataa kiyya adda ta'u jechuudha. Luuccaadha baay'ee jechuudha. Ani kan yaadadhu keessa yeroo dhooftee magaree haphee buurree finne kana laga buune haphee sanatti qabsiiftee naa dhoofte malee hin hiikkata duuba jechuudha. Namoonni baay'ee kan dhufan harkatti xalagatu jechuudha. Mataa kiyyatti mana keenya naa dhufan jechuudha. Haa ta'u mataa mala sana jiraachaa dhufee gaafa ganda arabaa seenummoo ndoo hin bade jechuudha. Akkasuma tutoo jiru bade nan tokko isaa ture jechuudha. Namoonni lakkiin tokko fatii mataa kun hin badan nan tokko isaa ture jechuudha. Ayyan waggaa eegee shiiftii nafattanamu eegee nan tokko isaa ture jechuudha. Mala jijjiirrachaa dhufee sirriitti meera akka muree jechuudha. Ani muruumsaan haadee jechuudha. Injiraan footoo sadda marguu jambaree hin qaban garuu innaan irraa haaduu sana hin qabu jechuudha. Kan inni haadee qulqulleesse feesbuukii isaas hubatee namoonni kaasee nana kaasee ture jechuudha. Achi kun amma ergasii margee jechuudha. Naguma deebi'ee akka irratti sanatti naa margee qabachuu dide jechuudha. Qabachuu dide waan akkana godhadhee hin buqqaa jechuudha. Akka ndaanqoo bishaan lafa keessa buusan balala yeroo irraa godhadhaa buqqa'u akkas ta'e jechuudha. Maal jedhee yaada ilaalaan yookiin haariidha yookiin xaariidha ta'a. Boqonnaa dhabuutaa waan isaa hin beeku jechuudha. Achi gostiin qibaatee ani miti ni jiru. Beerutti Dubaay keessa argaa dhufe jechuudha. Beerutti ishee bishaan sana dibaddaa isheen arga guddeenaan baasee nama tokko lubbuu haadha jechuudha. Ammas waan akka kiyya mataa keessa shaampootti bishaanitti qibaatisa keessaa qibaatii bishaan sana wali fayyadamte qibaatii bishaan onlaayinii kanarra jirtu sana kana dheeressatanii mataa keessanii gubachaa jiru mataa keessatti citayyuutti laxxan itti gubachuudha. Keessa kokonaarraa of eeggadha. Qibaatii kokonaa jedhamu wanti mataa keessatti balaashaa irraa of eeggadha. Akkasuma shaampoo garaagaraa birii 15 birii 20 fayyadamtan of eeggadha. Faarmaasii deema faarmaasiitti maatii dhibbaan isaa ta'u dhibba shanii isaa ta'u shaampoo xiqqoo birii gaarii damtachisni wayyaa waliin mataa keessatti balaashaa jechuudha. Ani amma shaampoo gatii guddaadhaan bitee siniin jedhu keessaa shaampoo argaan kondiishinarii argaa shaampoo kan jedhu sana qibaatii waliin bitee bira 70 deebi'ee kan dhabe jechuudha. Amma gidduu kana namba faarmaasiidhaan bita malee bitachuudha. Baay'ee isaan bitee suuqirraa bitaa ture kan fayyadee jira. Maaliif keemikaala waan qabuuf hin guba jechuudha.
So ibidda qaba, keemikaala garaagaraa waan of keessaa qabuuf hin guba jechuudha. Kanaaf deebi'ee faarmaasiidha takka jira. Bituu barbaadama maaf hancam jedhee beektu namitti shimalaa tuqtee ollatti seenanii dhala obboloota kooti. Guyyaa gooftaniidhaan eeguudhaaf. Guyyuma tokko guyyaa keessa guyyaa mataa filachuu fi guyyaa taa'anii misaa nyaachuu mana kana yoo beekan argadee yaada. Walitti mataa filadha bitanii biri 59 bitee istishaarii bamuluusa wanta irraa naaf kan qofaadha jechuudha. Gubatee jechuudha online irraa wanta isin bittan anarratti indoo miidhageessuudhaaf ture jechuudha gaafa boba'u istishaarii kuni ishii kana bicha irraa naaf jechuudha ishii kanatti na filadha. Hin galle jechuudha walitti qabeenya gadhee akka tasaa tisnatti mushuuxii waan hin qabne mushuuxii biyyaa deeman qaba garuu akka namti kuni qarqarri isaa kun wanni kana waan qabuuf mataa keessa ni bubuqisu jechuudha. Ishee sun garuu mataa keessa bubuqifti warri akka waan akkasii fayyadamtanii warri mana daa'imaa jirtamoo wanna isaan daa'ima isaaniitti mataa isaatiin daa'ima isaaniitti filan sana argate ishee akkasii hin taane hin bubuqisu kun jechuudha. Jala geessanii itti filachuu dandeessu kun hin bubuqisu jechuudha. Garuu istishaarii moonoo fana xiqqoo asitti agarsiisa bira gubatee jechuudha. Siin jedha. Kanadha jechuudha. Hin gubate wanta kun ittiin fayyadamne. Wanta itti yeroo tokko siifis naaf hin taane filuudha garuu naa ta'e darbee matichi ibidda waan jaalatuuf jechuudha nama margee kun waan baay'ee furdaadha. Itti yaadee jechuudha guyyaa lama itti fayyadamne kan gubate jechuudha. Biri 59 fudhate jechuudha. Kana bichaan keessaa bifadhe mana hundi isaa zibaalaadha jechuudha. Kan baduudha jechuudha. Gidduu kana waa'ee mataa sana rakkisu namitti mana kanaa akkas godhetan deemee dhufe jechuudha. Makiinaa fuufnaani eegatan akkasitis nan bareeda jechuudha. Akkas godhetan deemee dhufe akkasitti kennu madaalii fuuldura jala jechuudha. Kanaaf maasii toleessuuf hayawaan gidduudha namchiisee jechuudha. Na waggaa lama kan uffadhe jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin. Waan ayyaada argadhe waa'ee uffannaadha maal argina. Garuu mataa koo baay'ee na miidhe jechuudha. Achi waan argadhe sirriitti hima. Wanta gidduu kana ani bitee itti fayyadamee baay'ee tokko bakka itti gammadee immoo hin jiru hammas jechuudha irra deebiidhaani. Waan itti fayyadamee deebi'ee itti gammadee sinitti mari'atan innis qibaatii kana jechuudha. Torbee lama torbee tokko guutame bira 40 bitee jechuudha. Qibaatiin kuni hair food formula jedha. Vitamin A, B, A dha. Protein dha. Ani garuu baay'ee itti gammadee jira. Warra duubaa keessatti bitachuu hin dandeessu jechuudha. Obboloonni koo wadi fagoo jirtamoo baay'ee isinii gaafadhe dhugaa waaqaan maallaqa irra rakkoo qabdee isinii erga jedhee jechuudha. Bakka inni hin qabnu shirkii garaagaraa erginu hin qabnu waan naan jedhaniif baay'ee isinii dhibbadhe dhugaa waaqaatiin keessa wadi bira jirtanii baay'ee ulfaata jechuudha. Ani bishaan biyya sana baay'ee na rakkisee bira 40 jechuudha. Yeroo akka ilaaltan ciqaa fakkaata garuu yoo wanni jettani akka bishaanis miti baay'ee dibannaa isaa kan namatti tolu fooliin isaanii kan tolu bira 40 jechuudha. Warri duubaa keessaa bitatanii fayyadamuu hin dandeessu. Baay'ee qibaatii fuuldura dhiibbaa nutan waan tokko waan nama ni dhuga warri mataan keessan badee jiru fayyadamaa isin jedhan qibaatiin danda'u garuu waan of kooti fayyadame silitti himamne jechuudha. Silitti mera sarnaan gosa baay'ee biteera dheete jechuudha. Kunis baay'ee disnee dheera olii veeraallee hin qabu. Kunis baay'ee disnee dheera isin jedheera. Garuu dhugumoo yoo bite jechuudha. Akkuma isin jedhee enga darraa mureen ture jechuudha. Wal qixxeeffadheen ture jechuudha. Akkuma isin argitanii muree amma lafa qooti danda'u waan ta'eef hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee mataa caafisa na rakkise jechuudha. Caafisa gubachuu malee illee wal qixxeeffadheera alhamdulillah isin jedha. Keessaa immoo haphateera jechuudha. Fuuldura baay'ee tokkicha yaa'a jechuudha. Yeroo yaa'u humnaan ol buqqaa jechuudha fuuldura isaa.
Sinin jedha qashtoota koo ani waan qabatama ofirratti yaada isinitti mamale isa namni sana godhadha kana godhadha asirratti ni ofi kiyyaa rakkadhee argee mataa waan namni jedhu kana dibadhee jiru bishaan roozii jedhafa mataa kiyya gaafa ga'e hulli godhe torbee darbe feestaalee tokkicha baasee gate mataa kiyya irraa buqqa'e jechuudha. Waa'ee bishaan roozii kan jedhan kana jechuudha. Hin fayyadamina. Qimamii adda addaa affeelaatti fayyadama kan jedhamus hin fayyadamina. Ani warra hojii akkasii hojjetu nan taqabamaa miti. Obboloonni koo yuutuubii hojjetutti daddabanii nan gargaara. Shillaalee nan godha nan hordofa garuu mataa kiyya irratti yaaluu dhiiseera jechuudha. Miidhaa isaanii faayidaa waa hin argineef jechuudha. Akkasumas sinirras wanta akkasii akka ga'e mataa keessaan gana warri gaa'ela dhaabbatan gana abbaa manaa keessatti warri bareedan na dhugaa isin mataa keessaan kantooti dhabuu qabdan jechuudha. Waggaa lamaan darbe maal fana yeroo dhiise beektan dhugaa qoosaa miti sababa mataa kiyya muudhadhee hiriyaan kiyya dhossee ture jechuudha. Galee biraan taa'u jechuudha achirraa sissiqa jechuudha. Dhossee jira waan ta'eef mataa kiyya kan hin muudhe jechuudha. Sababa kanaaf bira baqadhee jechuudha isin jala ofirraa muudheef jechuudha. Inni mataa keessa durattiin beekama malee kan mataa ofirraa muudheef beeku jechuudha. Guyyaa lama deemee mana maatii kiyyaa dhufee jechuudha wajjin haasofne achirraa siqeen taa'aa jechuudha. Akka hin argineef jedhe. Inna akkas ta'uu qabda mataa keessan ofirraa buufatanii kantuu ta'uu qabda jechuudha. Akkaan isiniin jedha. Inna obboloota kiyyaa waan argitan mataa keessan dibatee qimamii quruffudii kan jedhan kana qibaati isaa yoo bifa qibaati isaatiin yoo barbaaddan hin jira onlaayiniirra. Warra faarmaasiin waan adda addaa fayyadamee oomisha kana yoo ta'e ofii keetiin godhu bira distiin itti affeeltate maalidha? Isa adda baafachuu qabdu bishaan akkamiin affeelama yoo affeelame maaltu dabalamu qaba. Warra waaqayyo mataa isaanii kennaa rabbii isaanii kenne qibaatii fi dibata fakkeessanii fidanii isin irratti daldalanii ani nan taqawwama eeggadda mucayyoon tokko eeggadda ofii fi ofirratti yaadde mataa ishee kennaa dhuma ishee jechuudha. Ani yaadda hin jirti garuu ani hojii ishee taqawwamaa miti isinitti mani obboloota koo warra ganaa dibachuudhaaf jettan hin dibatin ammatuma uumama sana uumama rabbii isheedhaa kenne fidde isinitti agarsiifte akkas naa ta'etti dibachaa jechuudha. Dibatte ta'ee dhudhuubaa itti garuu mataa keessan hin dhabiinaa. Namni mataadhaan bareeda dhugaa waaqa. Namni mataa malee bareeda. Odduu barbaade fokkisi fayyaa kibaa akkas hin ta'in akkanumaa akkas hin ta'in kunmaa akkas hin ta'in mataa malee bareeda jechuudha dhugaa. Dibatiinis hin jedha waan argite dhudhuubiin sin jedhaan qibaatii kana baay'eetti gammade jechuudha. Qibaatiin birra furtaa miti kana waan kana bitee ture kanaan dura birra shantamaanii. Shampoo saafana bita shampoo saafana jedha kun garuu uumama magarsine jechuudha. Kundoonni garaa uumama magarsine garuu al tokko yaale malee deddeebi'ee yaale yaaluun narra jedha jechuudha. Deddeebi'ee yaale mirkaneeffachuu qaba jechuudha. Amma ammii hin miiccinan gaafa miiccitanii tan amma kaleessa miicce kana yeroo suma jalatti quxuxxuliis ta'u iddoo lamattis ta'u dhaadha. Beriin gandala baay'ee wiigii bidee sinirraa xireessa malee mataa keessan uumaa siniif hin kennu. Mataa keessaniif iddoo kenna. Madaamin hiyyuu dhiista akkasitti yoo balaqqatamte afaan bana oolte sin jedha. Anamma itti miidhame ana beeka jira. Hin dhaga'ina. Iddoon kenneefina. Isaan afaan banuu jaalatu. Afaan banaa waan guddatanii waan zarii isaanii waan ta'eef afaan banuuni injijjiirama isaanii yoomillee jechuudha. Ani injijjiirama dheetanaan haraba Dubaayii waggaa lamaan kenne. Jijjiirama dheetan kanaan amma go'aa otii dheedhiinira. Akkatti natti yoo baatetoo beektu naaf hin hojjettotte na gaafatira deemte. Akki haadha koo jedhaniin sammuu koo barbaadan birrii otoo hin taane jechuudha. Fayyaa qabaadhe birriin tokko amma barbaade na jiraachisa achi Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kanaaf isin jedha obboloottan koo bishaan isaanii jechuudha. Keessaa immoo jechuudha warri hammaamatti fayyadamtan jechuudha. Kutaa shaawulii keessanii waan akkasitti godhaa. Waan akkanaa kana hammaama keessatti godhaa. Yeroo baay'ee doktoroonni hin dubbatu. Keenya irratti ni arginu araboota irratti waa'ee rashaasha kana hin dubbatu jechuudha. Mataadhaaf amma miidhaga amma mana keenya manatti galu kana keessa yeroo hunda kutaa ijoollee keessaa
Otoo turee geeddara namichi orijinaala saayilaa silvariidha adii jira. Garuu amma tokko silvariin wanni baay'isa jira. Gosti laastikii sibiila ta'e jira. Inni dafee zaabu waan ta'eef. Garuu kan zigatii qabu akka inni mataa keessan keessa seenee miidhaa guddaa sanarratti fide safarraa hiikaatii fayyadama gaafa fayyadamne. Isaan isin geeddara waan ta'eef isinirraa hiikaa. Qalqabasa kanarraa hiikaatti fayyadamne sibiila zaayii keessa mataa keessan miicate. Kan akka saamuu boo hin jiru jechuudha. Argeen ture yeroo darbe dooftarii afaan Arabiffati waa'ee rishaasha kana kan dubbatu jechuudha. Mana kana keessatti kan intalaan geeddara, kan niitiin geeddara, kan mataa isaatiin geeddara bakka jechuudha. Yerootti geeddara. Anaaf garuu waggaa lama naaf geeddaramne. Anis hingaa kana isitti waan biraatu waan meeqaa miidhamaa jira waa'ee rishaasha kana. Irraa buqqisanii ittiin dhiqadhan akka muqalaa yeroo bunaa immoo jechuudha. Isuma ittiin ala dhiqan isuma buufadhee lafa kaawwadha jaali kanatti xiqqootti. Yeroo irraa qabbanaa ittiin dhiqadha jechuudha. Haala gaarii keessa jedhee yaada mataa kan haala buqqa'uu dide malee jechuudha. Haala buqqa'aa haala gaarii keessa jiran sin jedha obboloota tokko. Sin jedha manuma sanitti immoo dhufee waa'ee mataa keessanii waan ittiin dibatina obboleen koo immoo warra yuutuubii ittiin hojjetanii waan qabatamaa. Ammalee waan argitan obboloonni keenya gara dubbatanii hin godhin garuu hojjedha waan akkasii balaaleffadha sin jechaa jiru. Sheellaa godhaa fi dhageeffadhaa fi obbola wajjin jabeessa walirratti hammina walirratti qabsaa sin jechaa jiru beektanii waan argita fiddanii hin dibatina sin miidhaadha. Waan sin jechuu barbaadu sin jira qarshitoota koo. Ta'u amma gaafa biyya galutti isa waa'ee isa kiloofii gara buufatanii naaf ta'a. Maal jedhama amma qabaa xaafii naa ga'u keessa. Xaafiin kana caala lafa walii guddattuu ture kan namu jamara. Akka qamadii yoo jedhee sheemiidha. Amma kan xaafii naaf ga'eera. Duwwaasa isinitti na agarsiisu. Tuksii barbaada dhuunfaa. Sinin jedha guyyaa nadha sanbatadha. Guyyaa kabajamaa, guyyaa qulqulleeffamaa, guyyaa ulfaataa. Guyyaatti hidhaan keenya hiikamu, guyyaatti gaaffii keenya nuuf deebi'u haa ta'u sin jedha akka amantii keessanitti nuuf kadhadhaa. Waaqayyo immoo waan haaraa kan nuuf godhu biyya keenyaafis gola keessa jirruufis Waaqayyo waan haaraa akka nuuf fidu abdiif amantii nan qaba. Akkuma sinin jedhe yoon irra jiraachuullee baadhe warri ganaa dhuftanii share like gochuudhaan subscribe gochuudhaan gara YouTube irratti dabalamaa akkasuma Awwatii irraa jira jechuudha balbala irraa jira yookiin iddoo inni immoo interneetiin argatu yookiin interneetiin argatu beekamu. Guyyaa 18 naa kenne haala guyyaa meeqadha? Waloota guyyaa 18 naa kenne jechuudha. Bahuudhaaf. Maarree yoon mana ishii caalu deemee nda'u iddootti laayivii irra taa'ee hundi keessanii sa'aatii isinii guutaa. Iddoo mijatamoo ta'e laptooppii bitee sa'aatii isinii taphachiisaa naaf kadhadhaa dhugaa isiniin jedha. Manuma haywaana manuma radheen hidhuniitiin radheen gaalamoota kan isaaf na eeyyamne natti hin qabne naaf kadhadha dhiifama naa gochaa jiru. Gaalamootaadha isaaf na eeyyamtu namni ishitti dubbatu jiru kaddaan maraa sirba walitti mataa yeena darbee waaqa. Baay'ee na dhukkuu mataa kiyyamaa haadha mana jirtu malee silaamas dhaabbadhee kana viidiyoo waraabuu bara. Mana haadha leetta jechuudha. Isaaf ijoollee jedhama. Siin jira qashtoota koo. Dhiifama guddaa waan dogoggoree koomentii irratti barreessaa irraa baradhee nan deebi'a jechuudha. Nama deebuu danda'udha. Ganaadhas waan ta'eef. Siin jira. Akkana kaa'u. Laalammas. Otoo iddoo kan dhaabbatu sirrii kan nafuuf laala. Ibdii akkasii baaduu jechuudha. Amma mee caammaa itti kaa'amu kaasni itti kaa'an makiina tutu yes girti itti na barbaada akkas godhati akkana nasi beekii dodda kadda makiina sa barbaada dhaqu akkas godha jechuudha. Eessa ta'e akkas godha makiina keessa ta'e du'an fooqii gubbaa ta'etti makiina akkas godha jechuudha. Sa'aatii 3 yoo ta'e ba'a. Iyyaa bara sanaa hidarbari jechee akii waaqayyo koos taraa garagalchee jechaan ba'a gaafa yoo nama duwwaa viidiyoo nama waraabaa gadhe. Sini waraabaa jechuudha. Yoo dhabeeffaas fuuldura kooti sini waraabaa jiru.
Isa kana irra gara iya bara sanaa miti kan inni jecha jechuudha. Darbatame ture isa galatu indune yonale. Jamba gafambo. Sena Dubai. Ya ganda Araba kan nataltu dheerar. Beeruuti Saawudiin billaa qopheeffattee na eegaa turte. Beeruuti kanneen na dha'e qormaata natti baay'ate. Niitiin na qortiti jettee jechuudha. Dubaay keessa immoo shuukaa billaa qopheeffattee na hidhaniitiin Dubaay jechuudha. Leesh. Ana miskiina irratti leesh akkas baay'ata qormaanni galu. Ana miskiina kan maan qabne irratti. Leesh. Nama hiriyaa qabu. Nama firaa qabne nama hollaa qabne irratti leesh akkas baay'ata qormaanni. Leesh. Maal ta'e laata diinni koo? Maal ta'e diinni koo jedha. Understand sirbu. Ammas abdii kutadhu na yaala jechuudha. Amma na yaala carraa lammaffaa biyya biraa keessa. Didde tokko ishee jala doonitti galatanan. Kubasii koo nyaachaa yeroo qabu kaachaa itti dabarsee kuta gara biyya kootiitti. Galeen leestiruu jambaa. Wallahi. Nan danda'a waa hulii hojjechuu buskuutii xabbatu nan danda'a suuqii nagadu nan danda'a gabaa daldaluu nan danda'a farsoo naquu araqee baasuu nan danda'a ana arkitti lesh ana maal aba gabbara ana maalum kitti lesh kabajamoota ko ifa mana godha amma viidiyoo biraatti walitti deemnutti suuqii nan nama gidduu kana yoo waa tokko sinii deebisee kana achi akkasatti sanii jedhama malee namatti dhufa argachaa. Bye.